اللهم صل ربي يا رحماني وسلم يا مولاه ربي يا رحماني على نبيك مجتبى الأمين ارقم مخلوقا ارقم حقاني kabajamtoota daawwattoota keenya har'aan tana maaliin isinii deebine maal qabannee isinii kenne har'aan tana wanta akkaan barbaachisummaa qabu yookaan ammoo kan namni kamiyyuu ifiin eeguu qabu ifiin ittisuu qabu qabannee dhiyaannee jirra. Falfalaa fi furmaata isaa falfalli jijjiirama namarratti fiduu danda'a, ekonomii keenya qabeenya keenya irratti fiduu danda'a, mataa keenya irratti fiduu danda'a. Yoo ka danda'u taate akkamitti jala baana, akkamitti ofirraa eegna, akkamitti ofirraa ittisnee yookaan ammoo difaa ofirraa godhuu dandeenya waan jedhu qabannee dhiyaannee egaa saba keenya sootiin seeriin jira. Subscribe, like fi share godhuu akka hin dandeessu. Duraan dursee falfalli nama miidhuun isaa ni danda'ama. Ta'asiira qabeenya keenyaa fi lubbuu keenya irratti illee fiduu yookaan immoo jijjiirama fiduun isaa ni danda'ama. Maaliin eeyyama rabbiitiin, shartii eeyyama rabbiitiin ta'uutiin namoonni tokko tokko falfalli miidhaa qaba, nama miidhaa, falfalli waan akkasii godha yoo ka jedhan taate wanta gurri isaa awwala waan kanas ka dhaga'u taate wooma wanni sun ifi isaati yookaan humna isaa qofaan danda'ee ka'e akkas ka dalagu taate itti fakkaatalla. Wanni kamiyyuu miidhaan tamiyyuu ka ilmi namaa raawwatu ilma namaatiin sababa taatee dhuftu hundi isiitiyyuu yoo rabbiin nutti hin fedhin ta'uu hin dandeenye. Edaa humni guddaan bakkiteen itti ifirraa waa ittisan bakkiteen itti ifirraa balaa kamiyyuu deemsisuu danda'a. Yoo deemsisuu barbaadan illee rabbumarraa jechuu bakka kanatti ilaalchi keenya tolchee akka qabatuuf kana keessa isinii galu. Egaa maarree osoo kanatti hin tarkaanfatin namoota sihirii dalagan kana yookaan warra amantaa fakkaatanii fakkeenyaaf nama amantaa biyya hoogganu yeroo dheeraa nama addunyaa fi amantaa akhiratti illee lallabaa ture fakkaatanii sawwajjiin sihirii kana gabarra rabbi uummata fayyaalessa waan ba'een irratti miidhaa garaagaraa raawwachiisuudhaaf warri yaalii godhan ni jiran. Sila sihiriin tun sila namoota kanneen akkamitti irraa beeyna. Namni kun nama gaarii fakkaataa, nama mishaa fakkaataa biyya keessatti illee yookaan ammoo amantaa jalatti hirkatanii nama gaarummaan yeroo isaan mul'atan ni mul'ata. Warri mul'atin nama waan kana jala nama sihirii kana fayyadamu akkamitti beekuu dandeenya jechuun keessan inaa egaa hin oolu. Hayyee akka itti beekan tokko tokkoon itti haa deemnu. Duraan dursee nama tokko wanni ati beektuun namichaan kun nama falfala dalagu nama yookaan falfala fayyadamu jecha isaa wanni ati beektuun namoota yeroo namni fayyaa dhabee bira fidan yookaan immoo nama isinii yaala jechuudhaan namatti himanii jedhan kana keessatti nama fayyaa dhabee itti dhufe kana dhukkubsataa kana maqaa isaa gaafata. Maqaan kan kee eenyu? Ahmad moo Hussein moo Jamaal? Maqaan kan kee eenyu jechuudhaan gaafa maqaa ka gaafatan taate namicha dhukkubsate kan yookaan ammoo maqaa haadha isaa gaafa ka gaafatan taate namichaan kun beeki nama falfala dalagu ta'u. Maali? Fayyaa dhabiinsa namaattu fayyaa ismi maqaadhaan walitti rarra'iinsa qabu. Wanni namni fayyaa dhabuuf yookaan amraada ulumiyyaa yookaan amraada nafsiyyaa dhibee qaamaa tamaadiyyaa fakkeenya hukumni kun yookaan haa cabu yookaan haa dhawamu akka namni marti beeku sanitti dhibee mul'ataadhaan yookaan ammoo dhibee daafiliyyaadhaan namni fayyaa dhaba waan taateef sababa maqaan kiyya yookaan Hussein yookaan Jamaal yookaan Ibaliyyee ta'uu kiyyaatiif jecha wanni qaama namatti dhibaata akka hin jirtu waan taateef kana xaba'aan namni kamiyyuu kanan beekne hin jiru. Namni tokko gaafa maqaa namicha sanii gaafate yookaan maqaa haadha isaa ka gaafatu taate wanni ati beektuun namichaan kun falfalaa ta'uu beekuu qabda. Tokko isa kana nafar. Inni lammaffaan ayyatluba shay'an min malaabisil marid. Namichaan kun uffata namicha dhukkubsataa kanarraa yoo barbaadu taate namicha dhukkubsataa kana yookaan uffata isaa tiishartii isaa yookaan jaakeetii isaa yookaan amaamaa isaa yookaan sa'aatii yookaan seekoo yookaan ammoo qubee isaa fidaa yoo ka jedhu taate namichaan kun falfala dalaguu isaa battalumatti osoo nama biraan gaafatin beekuu qabdaa jechuudha. Kun isa kana akkasuma qad yatlubu min almariidi xayawaanan bisifaatin mucayyanatin namicha dhukkubsate kanarraa beeyladaa wahii sifa mucayyanaa sifa hallanyaata qabdu fakkeenyaaf lukkuu gurraatti akkuma miila kana dhiyootana zamana kana keessatti yookaan ji'a kana keessatti taate biyya keenya keessatti jara wajjin rabbi qabeessii salphisee alhamdulillaahi akkaataa san jechuudha. Yoo argitan jara san gubbaa lukkuu gurraatti jira lukkuu gurraatti ijoolleen Oromoo itti hiite duuban jala yaatee subhaanallah.
ربي كسر نما سلبسا ربي قرآن كيست وانجر ولا يفلح الساحر حيث أتى نمني فلفلا كان فيدا وكان فلفلا كان دلو بكا كمت يحيث بكما تهت اللي يوكتو تاتي إملكايو إن انتفتو قمتو ننقل وجد سبحان الله وأذامني وكان قدان آخرت سيقو أمو درن سلي أولوان تاتي أكبا ننسان ربي كسر سلبنا نما وسلاك ليس بودا يدني نبي أبا من تاجت جل ديمتو أكما سنعب دنسان اتمرت كيسان يرو لكو براتي تفنساني بيا كيسا قد يوفن باقي تكون مقاني ساين ويور رامنتا تنيبي هذا تكو والله فلالتي دندو الرامور مولوان دندام نجي تيغا كبجمتو تكني ربنا هنران عبارة ربكم يردنتي ملتو بيلاداتك وانا موانا كسي لكو براتي رئي براتي ولا بفا كسي وكاجي فيدي ما نايو كان مانجرو تاتي سيفا معينا سيفا لنيا دنغافا سيقابتي نميچان كون اللي نما فرفرا دا بيكو كاملا جي إني تانو كتابة أو قراءة الطلاسم التي لا تفهم وليس لها معنى بري فموت هيك قباتو لندن كنني كتابيكو لندن كنين بري سودا يوكاني كوانا كنا مدبسو الروا قراودا غروتي هيك بيكو لندن إسان قف مالك بري فمكون إسان شيطان إسان جدو دلغاني إسان علاقة ولي قبانسان قوها ولي رابيكا أتبيكو لندن إني تماري جرا وكان براتي جرا لنجي جروان تاتي كونس وانا كنا يوكا آغارتو تاتي بري فما هيك نساسي نغل أفان كان كيتي جيتشودا أفان كان مني يواتوتي غافا هيك نساسي غلو جيتي بري فما سن بري فما عدات هي جيتشوبيا هيك إساني في شيطانا جدو جروان تاتي أكاسي تبيهو قبدا يروان هدو الحمد لله أسمع جراني بيوتا هدو كيسة نمت تهدان تجرا يقول لك وقوية فاجني رأيك وكان موجودا رأيك فانتا تغرغرات تهدان تجرا أسمع جراني فلله الحمد والشكر تولى ربي أسمع سيرو هدو نمت اللي همني إرزالي جتيرا جدا يرو راجب وكان كيسة أسمع كان فولي بني يونو لالو وان سيجابسيسو بري فموتا سينجل أكنا فاقوراني حقين ياب أكنا سراراني أكنا كونو سراراني كجيل mana barumsa keessatti barannesan akkanuma kan akkana wal keessa deebisanii akkana godhanii akkanatti barreessanii keessa jira wamaa zaalika barreeffamoota garagara jechuun lakkoofsota jechuudha keessatti gurguranii lakkoofsa afaan arabiitiin hiikni waan sanii wabii jumlati naan galle anallee nuun galle yoo yeroo san keessatti iccituu waan kanaa nuun galle yeroo san keessatti iccituu waan kanaa naan galle garuu ammoo afallee alhamdulillah akka barreeffamni sun barreeffamni isaanii fi xiixaanota isaan jidduu mistira tahee jiru amma nuun galle jira kun isa kana mallattoon nama waan kana dalagu mallattoo warra saahireeti kalakkaa jiru akkanarraan dagani akkasuma namicha dhukkubsate kana waraqaa rooqaa firee qabdu ka keessa isaa huruufaa fi yookaan ammoo lakkoofsonni namni qajeelatti hubachuu hin dandeenye keessa jiru namaa kennanii deemu jechuun waan akkanaa kana gaafa sii kenne yookaan yoo marfee taate si waraanu yoo si dhukkube si badadu yoo si cabe si hidhu yoo waan biraa taate hattan yookaan aara wahii aara hafuura mukaa taate hafuura qilleensa garagara yookaan waa si xaarsu yoo danda'ame akkanaan si yaalamuu hin danda'ama malee waa qofa waan ati irraan beekne barreeffama wahii si kennee si biraa deemuun kunneen mallattoo gowwummaatillee gara kaan mallattoolee warra sihirii kan waan nama ajaa'ibsiisu keessaa kana irratti viidiyoon nu dheerata malee sila wantoota hedduu jira namoota tokko tokko wanta asin nama bahu jira yeroo hedduu yookaan waan akka roobbii jechuudha fuula kanneen irratti kana waan wahii irra barreessanii bakka an fayyisaa deemu namaan jedhan fakkeenya barreeffama wahii qalama fudhatee namichaan asirra si barreessa kanaan booda hin fayyisaa deemu siin jedhan waan se yoo akka tasaa taateef yoo rabbi irraa waan san si fayyise barreeffama san si fayyise jechuudha yaadanii yoo ammoo ati fayyuu baattee itti deebi'anii malee si barreessa waan hagana takka gowwummaa fa'aa jira ilma namaa keessa kun mallattoo warra sihirii dalaganii yookaan waan kana fayyadamaniiti viidiyoon nu dheerate kabajamtoota kiyya inni ittaanu amrul mariidi bi'intizaal innaas namicha dhukkubsataa kana namarraa fagaadhu bakka namni sin garreetti lafa gurgurfaa dukkanaa keessatti taa'uu qabda ji'a haganaa yookaan guyyaa haganaa nama tokko walitti hin dhiyaatin takka ganditu namarraa fagaadhu akkasuma ammallee bishaanirraa fagaadhu jedhanii waan akkana kanatti uummata ajajuudha namni kun nama sihirii fayyadamu ta'uu asitti beena yookaan falfala jechuudha amrul mariidi alla yamassal ma'a mawdatan i'taa'ul mariidi shay'an yadfanuhu namicha kanatti wanta wahii kennanii lafa keessa bakka akkasi ooruu tantee gara gadhaan yookaan gara walaan yookaan dallawa keessa yookaan mana kan kee duubatti yookaan firaasha kan kee jalatti owwaali jedhaniini waan akkana kana namatti himuudha kunillee warra mallattoo falfalaa ta'uu asirra hubachuu qabnaa jedha subhanallah inumayyuu yeroo amma haalli guddate addunyaan tata'uura taate kana keessatti maal godhan namoota tokko tokko yeroo inni dhufuus
bilbilaan fotoo kaafatanii akkuma inni of seenan jechuudha. Bilbilaan fotoo kaafatanii kunillee mallattoo uummata kanaa ta'uu beeknaa jechuu kenna. Wabiltumulati nabiin alayhi salaatu wasalaam jedhan dhaamsa xumura irratti waa torba irraa fagaadhaa jedha. Waa torban san keessa tokko shirkii jedhanii waa hedduu lakkaawanii san keessaa tokko asaba ulmuufiqaat. Waa torban tunniin akkam jedhanii hin beeku. Waa torban halaachuu taate tanama halaakuu dandeettuu jedha ergamaan kenna alayhi salaatu wasalaam. San keessaa maal jedhan tokko as-sihiru sihiriidha yookaan falfala. Falfalli wanta nama halaakan irraayi. Falfala walitti hin dalaginaa jedhanii ergamaan kenna kabajamaa fi jaalatamaan egaa irraan dhooganii bakka jirutti falfala irraa haatiifamte. Akkasuma babal'ina waan kana yeroo biraa warra raaguu akkamitti akka raagan raaga kana fakkeenya warroota nama biraa deemanii wanta ati hin beekne waan ati qubaan beekne malee biraa beekuu hin dandeenye sitti himan akkamitti akka beekuu danda'an yeroo biraa walitti deebinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.